kana irra jiraatee namni qoramee mudannoo hin qabaatin jira jedhee yaadu gaafa qormaanni karaan beekamin osoo yaadin gara jireenya namaatti seenu sun kaayyoo feerraa duubatti nama deebisuuf abdii nama kutachiisuu kan nama kuffisuuf waan ta'eef achi taa'anii wanta sana callisanii dhaggeeffachuurraa jalqabarra badiinsaaf akka dhufe of amansiisuun dirqama keenya. Inni biraan immoo jabaannee eenyummaa keenyaaf iddoo kenninee itti gaafatamummaa guddaa eenyummaa keenyaaf kenninee wanta sana bira darbuun injifannee bira darbuun dirqama keenya. Ispeeshaalee ijoollee keenya warra shamarran akka koo biyya namaa keessa gola namaa keessa jirtan of dhabuu hin qabdan dirqama. Yoo sin jiraattan wanti kamuu kan jiraachuu danda'u yoo jiraattan kaayyoo keessan bira ga'uu kan dandeessan waan ta'eef eenyummaa keessaniif iddoo kennuun dirqama keessa wanta isinitti dhufee fi teessanii dhaggeeffachuun adeemsa keessa akka soogidda bishaan keessa taa'ee maammaa see nama fixa. Qormaanni gaafa namatti dhufu jechuudha. Saniifuu jabaattanii eenyummaa keessanii ilaallachuu itti gaafatamummaa ofiif qabaachuun barbaachisaadha. Jirtuu nagaa keessanii hordoftoota TV Qobsaalii ani baay'ee nagaa kooti isinis bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u jecha har'as viidiyoo biraatiin deebi'ee dhufeetiin jira. Aga dhumaatti na waliin tura haaraa taatanii warra dhuftan immoo subscribe gochuun ergamaatii taatanii viidiyoo laayikii godhaa share gochuun hiriyoota keessan biraan gahaa waan beektanii ogummaa keessan irraati. Muuxannoo bannoo keessan koomentii irratti barreessu sabastaayitiin keessan akkuma itti fufeetti balballi koomentii banaadha jecha. Egaa gara viidiyoo kanarratti hundee fi wanti addaa wanti nan hojjedheen jiru garuu kuniyyuu walii keenyaa fi barnoota guddaa akka kennu waan yaadeefin isin qabadhee dhufe warri itti fayyadamtan nu fayyada warra jettan haga dhumaatti caqasuudhaan itti fayyadamuu dandeessin jechuu fi akkuma beekamu viidiyoo guyyaa lamaan dura gadhiise irratti na dhukkubee ture please daawwattoota koo akkaataa amantaa keessaniin du'aayinaa godhaa isiniin jedhee ture fayyi warri naan jettan fayyinni safara naannoo isin jirtan irraan fagaatiin baay'ee galatoomaa isiniin jecha. Egaa waan san beeku torbee lama akkas wayii ta'aa jira xiqqoona dhukkubee ture amma garuu fayyee jira guutummaa guutuutti deebi'eetiin jira isiniin jedha garuu viidiyoo kana waraabee waan kaa'ee fi anaaf mastaawushaa kooti wanti kamiyyuu taanaani yerootti wanti tokko isinitti dhufu keessattuu nuyi warri shamarranii qoreemti wayii gaafa miila keenya waraan ta'e gaafa nuti gadi jenne gaafa nuti gadi ciisne of dhabaa of dagachaa deemna waan ta'e waan baay'eetu nurraa fokkisaa jechuudha. Kanaafuu suni ta'uu hin qabu jechuudha. Wanti isin akkamiin poointii yookaan immoo irratti xiyyeeffattanii hubachuu qabdanitti fayyadamullee qabdanii suni ta'uu hin qabu. Amma rifeensa koo erga miicee guyyaa 4 bulee jira jechuudha. Akkuma miiceen gaafa sana achumatti waan an godhee dhiise isa booddee waan baay'ee na dhukkubee fi keessattuu mana namaatis hojiinis hin jira. Jiini kun immoo ji'atti manni barumsaallee cufaa ta'e asiifachi baadiyyaa keessa deeman yeroon isaallee ganni galee waan jiruu fi yeroo namatti tolaa miti jechuudha. Sana keessa qabatee dhukkubni dhukkuba baay'ee tokko biiziin ta'ee karoora yookaan immoo isa guyyaatti itti rifeensa koo miicuu itti filadhu itti hojjetadhu hundumtuu wal na jalaa dha'ee achitti wal qaqqabatee baay'ee tokko wal jalaatii xaxee rifeensa akka hin taane ta'ee haa ta'u garuu amma kana maalaan godhee seetanii takkanan taa'aa takkanan ka'aa takkanan ka'aa baay'ee tokko mataa waan na dhukkubee lafa namaree fi gaafanii rifeensa kana filee hojjetadhu jechuudha. Baay'ee tokko na dadhabsiisee baay'ee tokko na dabbaree kana jedhee isinitti himuu hin danda'u garuu dirqama rifeensa koo filuu sirreeffachuun dirqama jedheetiin takka quccii takka bidikki jecha qucci bidikki hojjecha haala kanaatiin sirreeffachuutti jira jechuudha. Isinii gala jedheetii yaada baay'ee sayyoon isinii ibsuu baadhee jalqabni isaa maal akka ta'e maal akka dubbachuu barbaade kaayyoon kun maal akka ta'e warri isinii galu isinii galaa jechuudha. Kanaaf isinillee gaafa dhukkubsattan gaafa dadhabdan dirqama wanti kamiyyuu hafee eenyummaa keessaniif kan isin bakka qabaachuu qabdanii keessattuu ijoolleen mana madaamii keessa jirtanii rifeensi keenya gaafa nurratti cibrarri jedhee baay'ee tokko nama dabbara baay'ee tokko nama jibbisiisaa jechuudha. Maaliif dubartiin mataaf maqaan gadi baateedha Oromoon gaafa mamaaku suni gaafa akka tokko ta'e gaafa qulqullina dhabee baay'ee nama jibbisiisa haalli hundumtuu namatti hin tolu jechuudha akka kooti yoo ta'e. Kanaafuu ijoolleen tokko fuula keessan hin ilaaltanii fuulli keessan baay'ee badee jira maaliif madaamii yoomillee haati hormaati already isheen ishuma sana maaliif bakka ofii keessanii fi persentii 99 yoo hojiitti biisii taatan ta'e persentiin tokko kan keessanii yaadan akka kootti akkan gochaa jiruuf akkan jiraachaa jirutti akkasii jechuudha. Baay'ee biisii ta'a baay'ee haalli natti mijatu sanuma keessa darbeenii jechuudha. Akkasitti namni yeroo nama laalu wanta mijatu haallitti mijatu fakkaachuu danda'a duubni nama
garuu keessoon namaa waan biraati waan ta'eefu isinillee carraa kanatti fayyadamaa of hin gatiinaa rifeensa keessan hin gatiinaa ilaalladhaatti deebi'aa to'adhaa of to'adhaa isiniin jechuufi gaafanii rifeensa kana filuu gaafanii akkasitti hojjedhe sana akkamaa kana jechuudha kana hidhee isinitti immoo hin danda'u takkanan ka'aa takkanan ta'a takkanan ka'aa akkuma ta'u ta'ee nan sirreeffadhee jechuudha isinis dirqama akkas gochuu qabdu malee shaashitti hiitanii rifeensa keessan guyyaa 5 guyyaa 6 torbee tokko kaa'uun torbee lamallee kan taa'u jira waan an beekuu fi kana kaa'uun dirqama ta'uu waan hin qabne jechuudha dogoggora keessan isa guddaadha fuulli keessanillee dirqama qulqullina keessan eenyummaa keessaniif dirqama bakka kennuu qabdu kaayyoo keessan sana bira ga'uudhaaf waan yaaddan sana galmaan ga'uuf jecha yoo isin jiraattani wanti hundumtu yoo isin jiraattanidha waan ta'eefu dirqama jalqaba irratti wanti isin yeroo itti kennuu qabdan iddoo itti kennuu qabdanii rifeensa keessaniidhaa fi eenyummaa keessanii fi amma karaa tokkoo fixeetiin jira. karaa tokkos immoo haaluma kanaatiin fixa jechuudha duraan miiceen jira yeroo isaas yeroo itti miicu miti garuu guyyaa 3-4 akkas shaashiitti hidhamee waan ture baay'ee tokko wanna jalaa xaxee baay'ee tokko keessaa yaa'ee sun immoo adeemsa keessa borus siftaanis akkasuma yoo itti fufee qullaayyuu naan bisaa deema waan ta'eef waan akkasirraa of eeggadhaa gaafa dadhabni jettanii of hin gatiinaa jechuu fi viidiyoon irra qabadhee dhufe kana fakkaata kana booda guutummaa guutuutti bakka gootti deebi'ee viidiyoo gosa haala ajaa'ibaatiin hojjedha jedheetiin abdii qaba haga ammaattis warri na wajjin jirtan warri na wajjin turtanii yaadallee kan naa kennitanii koomentii keessan hundisaa ana baay'ee na jajjabeessaa jirtanii baay'ee galatoomaa isiniin jecha egaa viidiyoo laayikii godhaa isiniin jedha gaayisii laayikii godhaa akkasumallee sheer godhaa hiriyoota keessaniif sheer godhaa amma haala kanarra ga'ee xumureetiin jira jechuudha akkasumallee fayyummaa koo guutummaa guutuutti deebi'een jira isinillee fayyaaf nagaa ta'aa bakka jirtanitti kana fakkaataa viidiyoon irraa warri maatiin ta'anii sabskraayibii godhaa sheerii godhaa laayikii godhaa yerootti rifeensa keessan haala kanaatiin cinaacha isaa bakka isaa yoo jijjiirtanii baay'ee rifeensa keenya wal'aanuu rifeensa bareedaa akkasiniif ta'u dhaafii isin gargaaraa jechuudha haaraa taatanii dhuftanii hedduu isaa viidiyoo babbareedaa ta'e viidiyoo isin fayyadu guutummaa guutuutti viidiyoo kanatti aanee jiru irraa argattu viidiyoon irraa kana fakkaata haga dhumaatti waan hojjetu turtaniif